Nagaadha akkam jirtu hordoftoota Nigaa Tube baga gara chaanaalii Nigaa Tube kana nagaadhaan deebitanii dhuftanii chaanaaliin kun chaanaaluma keessan kan ta'ee fi oduu garaagaraa isiniif barbaachisoo ta'an kan itti isiniif dhiyaatudha jechuun oduu sharafaa odeeffannoowwan qaraxaa meeshaalee adda addaa barumsa afaan Oromoo barumsa afaan Amaaraa akkasumas barumsa afaan Ingiliffaa kan isiniif itti dhiyaatudha. Warroonni chaanaalii kana haaraa taatan mallattoo diimtuu viidiyoo jalaa subscribe jettu tuquudhaan subscribe nu godhaa jechuudha. Akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan all kan jedhu irra godhadhaadha. Akkasumas viidiyoo keenya yoo isinitti tole like godhaadha. Viidiyoon kun namoota birootti fi hiriyoota keessaniif ni fayyada jettanii yoo yaaddan share godhaa fi akkasumas yaada yoo qabaattan commentii nuuf barreessaa jechuudha. Video kana keessatti odeeffannoowwan sharafa maallaqaa kan karaa baankii fi gabaa gurraachaa isin kan dhageessisnu ta'a jechuudha. Hanga xumuraattis nu waliin turaadha. Jalqaba irratti odeeffannoowwan sharafa karaa baankii jiru isin dhageessisna. Guyyaa har'aa akka National Bank of Ethiopia yookaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa jechuun abbaa taayitaa baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hunda kan bulchu qarshiiwwan biyyoota alaa karaa qarshii Itoophiyaa yeroo jijjiiraman yookaan sharafaman meeqaan akka jijjiiramanii fi sharafaman taarifa inni baase kan isin dhageessinu ta'a jechuudha. Kallattumaan karaa viidiyoo har'a isiniif qabannetti kan deemnu ta'a jechuudha. Oduu sharafaa har'a isiniif qabannetti kan baankiiwwanitti jalqaba kan dabarru ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu Indian Rupee qarshii Itoophiyaatti yoo jijjiiramu duwwaa qabxii 6.485 sharafamaa ooleera. Akkasumas Saudi Real qarshii Itoophiyaa 12 qabxii 6.522 sharafame. Djibouti Franc duwwaa qabxii 2.921 sharafamaa ooleera. SDR qarshii Itoophiyaa 67 qabxii 7.19 akkasumas Swedish kroner qarshii Itoophiyaa 4 fi qabxii 2.41 Swiss franc qarshii Itoophiyaa 51 qabxii 2.5 Australian dollar yookaan dollar Australia qarshii 31 qabxii 2.63 sharafamaa ooleera jechuudha. Akkasumas Norwegian kroner qarshii Itoophiyaa 4 qabxii 5.18 sharafamaa oolee jira jechuudha. Biyya Arabaa keessa kan taate takka United Arab Emirates dirham ammoo qarshii Itoophiyaa 12 qabxii 9.529 sharafamaa jira jechuudha. China's yuan China qarshii Itoophiyaa 6 qabxii 6.822 akkasumas Japanese yen qarshii Itoophiyaa duwwaa qabxii 3.24 sharafamaa jira jechuudha. Canadian dollar yookaan doolaarri Canadian qarshii Itoophiyaa 35 qabxii 1.81 sharafamaa oolee jira jechuudha. Akkasumas Danish kroner qarshii Itoophiyaa 6 qabxii 2.49 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu immoo kan argannu pound sterling Great Britain jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 55 qabxii 4.237 sharafamaa oolee jira jechuudha. Euroon ammoo qarshii Itoophiyaa 51 qabxii 2.97 sharafamaa jira jechuudha. South Africa rand qarshii Itoophiyaa 2 qabxii 9.45 sharafamaa yookaan jijjiiramaa jira jechuudha karaa qarshii Itoophiyaatti. USA dollar dhumarratti kan arganu yookaan dollar US qarshii Itoophiyaa 52 qabxii 57 sadiiduwwan sharafamaa jira jechuudha akka baankii biyyaalessa Itoophiyaa irraa argannetti. Amma kan itti aanu ittaansni immoo odeeffannoo sharafaa gabaa gurraacha isin kan dhageessisnu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu United States dollar yookaan dollar United States fi innis qarshii Itoophiyaa 95 sharafamaa oolee jira. Itti kan aanu immoo Swiss franc qarshii Itoophiyaa 83 yoon ammoo qarshii Itoophiyaa 89 Canadian dollar ammoo qarshii 57 Australian dollar qarshii 55 China's yuan ammoo qarshii Itoophiyaa 9 sharafamaa oolaniiran jechuudha gabaa gurraacha irratti. Akkasumas pound sterling ammoo qarshii Itoophiyaa 90 sharafamaa oolaa jiru jechuudha.
Swedish kroner immoo qarshii Itoophiyaa 8 sharafamaa oolee jira jechuudha. South African rand ammoo qarshii Itoophiyaa 3 gabaa gurraachicha irratti sharafamaa jira jechuudha. Kan itti aansinee argannu immoo Kuwait diinaar qarshii Itoophiyaa 260 United Arab Emirates dirham qarshii Itoophiyaa 24 Saudi Riyal qarshii Itoophiyaa 23 qabxii lamaan gabaa gurraacha irratti sharafamaa jiran jechuudha. Itti aansinee kan argannu immoo Qatar Riyal qarshii 23 if qabxii 7 duwwaadhaan sharafamaa oolee jira jechuudha. Oman Riyal qarshii Itoophiyaa 205 sharafamaa jira. Jordan dinar qarshii Itoophiyaa 72 sharafamaa jira jechuudha. Itti aansinee kan argannu Bahrain dinar qarshii Itoophiyaa 210 sharafamaa jira jechuudha. Akkasumas dhumarratti kan argannu qarshii Itoophiyaa 9 kan sharafamaa jiru Turkish lira jechuudha. Egyptian pound ammoo qarshii 2 sharafamaa jira jechuudha. Viidiyoon keenya har'a isiniif qabannee dhiyaanne kanuma odeeffannoo barbaachisaa irraa akka argattan abdiin qaba. Hanga dhuma viidiyoo keenya ilaalu keessaniif galatoomadha. Viidiyoon keenya yoo isiniif tole like akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada keessanis koomentii irraa nuuf kaayaa. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaa nu turaa jecha asuma irratti dhaabne jechuudha. Galatooma.